waaqayyo lafa kanatti si godhee maqaa keessaa akka dhuftee dhugaa ba'i. Maqaan koo Faanosee Baqqalaa jedhama. Kanan dhufe immoo asumaan laga diimadhaan. Waaqayyo waan lafa kanatti naaf godhe baay'ee guddaadha. Meeshaa fixuu hin danda'u. Kanaaf immoo muraasuma isaan dhugaa ba'uufan iddoo kana dhaabbadde waan waaqayyo naaf godhe torbee sanbata darbee jechuudha. Sanbata isa darbee kana torbee isaa. Torbee sanbata darbee. Galgala mucaan kuni gaafuma rafuudhaaf jedhu nafuma isaa kana oo'isee hin hollataa, hin ciisu, hin taa'u waanuma godhu wallaale guyyaa silaa mucaan nagaa malee nagaa waldaa dhaqnee gallee maal ta'edhe. Inni isa nafa isaa kana irramni harkasan butuu akkanumatti bulee gaafa hojjaa duraattis akkasumatti oolee lammaffoo sagantaa sa'aatii boodeetti iddoo kana fidee dhufee tanan akkasuma namni waaqayyoo asitti harka isaanii irra kaa'anii naa kadhatanii mucaan kun guyyaa isaanii kaasee nagaa isaatii amma kunoo nagaa isaatii na jira waaqayyoon naa galateeffadha. Amma yoonaatti nagaa. Waggaa eebbisaa. Eshi. Abbabaan immoo inni taanus kanuma mucaa kanaati. Innis jiuma baruma kana keessa jechuudha innis kan ta'e gaafa ayyaanni gannaa borodha galgala isaa jechuudha ayyaanni gannaa qidaamee oolee jimaata galgala mucaan kun nagumaan rafee ganama gaafa hirribaa ka'u nafa isaa kanarratti mataa isaatii kaasee amma miila isaa ka'uudhaan ga'utti irratti yaa'e. Gaafa ayyaanaa san ganama gaafa hirribaa ka'u jechuudha. Kazana maalidha kuni inni mucaa kanatti akkatti irratti yaa'e kun maalan godhadheen baay'ee tokko dhibbadhe. Namni akkas naan jedhan kuni gifira waan ta'eef manaa gadi hin baasin. Namni akkasitti ol seenne gaaddidduun jaalatu waan ta'eef yoo namni sitti ol seenne shaggaa miti yoo fuutee deemtes shaggaa miti waan ta'eef ganaafi manaan baasiniitoo faandashaa mana daasisiitoo buna akaayitoo itti urgeessi mucaa kanaa naan jedhan. Akka itti fayyaa? Akkasitti fayyaa naan jedhan. Akkam akkamitti jedhanii horiif waa baruun turu. Akkamitti faandishaa? Fana daasisiitoo buna akaayitoo itti urgeessi naan jedhan. Galgala san akkasan godhee gaafa ayyaanaa san galgala jechuudha. Akkas godhee itti urgeesse anis ganama sanis gaafa koo mucaan jijjiirama qabu akkasuma jira. Waanuma qabadhu wallaalee gaafa ayyaanaa san guyyaa jechuudha gaafa qidaamee. Kaza akkasumatti mana oolchee garan naquunis nan dhabee manaas fuuteen bahin naan jedhanii. Manaas hin bahu? Manaas hin bahu. Bunuma gulataa faandishaa wajjin? Gaafa alatti gadi ba'e irratti gurguddataa gaafa immoo manatti ol gale gad deddeebi'a wanti jechuudha. Akkas akka yaadi doktoroota sanaatti. Akkas taa'ee. Qidaamee sana akkasumatti bulee sanbata sagantaa sa'aatii boodeettan lafa kana fidee dhufu. Gaafa fidee dhufu baay'ee tokko wajjin bo'aa ture dhugaa waaqayyo. Anas taa'ee nan bo'aa nan dhibbadha namni waaqayyo eessumaan natti dubbatu eessumaa waa'ee mucaa kanaa natti dubbatu nama dhukkubsate akkana baasaa hin jedhani sagaleen baasanii hin jechaa ture iddoo san taa'ee jechuudha. Isinis sagaleen baasnee akkasumatti nuuf kadhattanii xumura irratti bishaan akkana baastaniitti bishaan kana fudhadhaa galaa kuni dhiiga Yesuus jedhaa waan barbaade irratti naqaa fuudhaa galaa jettan. Bishaan? Anis amiin jedhee tanan bishaan san gammadee fudhadhee galee abbaan manaaf jarreessaa fidde bishaan kana naqe. Achiin bishaanicha asii fudhadhee galee uffata isaa hundumaa irraa yaasee bishaan san irratti naqee mucaa sun galgala kana nagumaan rafee bulee. Galgala san nagumaan? Ganama gaafa ka'u wantu irra jiru irrumaa harca'e. Guddaa galateeffadhaa. Ilillee hallelujah. Ilillee jenneen. Harka keessa ol kaasaa akka jedhaa hin fayyisayina. Fayyina battalaa. Hin eebbisa. Eebba battalaa. Hin oolchaa. Hin of galchaa. Kiyyoo diinaa ciraa. Waan haaraa godheedha. Ililchaa galateeffadhaa gooftaa fulfina guutuu fida. Yesuus gooftaadha. Galgalma sanarraa bade? Ganama sanarraa bade gaafa hirribaa ka'u. Ganama gaafa hirribaa ka'u hin jiru? Hin jiru. Oyi galgala bishaan sanatti nattee ganama gaafa hirribaa ka'u hin jiru? Hin jiru. Ana raayyaa waaqayyoo kan keenya sadarkaa kana akkasii hin jiraatin. Madaan nu badeessa wanti dhanna keenyatti yaa'ee jiru kun hin argita hin beekta sitti maa irraa eegaa kana akkasii hin jiraatin. Namni tokko duwwaan dhaabatee miidha jiru kaa. Yes. Hallelujah. Eshi. Dhugaa baatiin koo inni xaanu waa'ee Meeqaffaadha? sadaffaa. Eshi.
Waa'ee haadha kee maal taate haadhi kee? Haati koo baruma kana keessa innis kan ta'e ji'a torbaffaa keessa baruma kana ta'e. Ishee. Guyyaa tokko manaa baateetuma kuftee cabde. Manuma baatee? Manuma baatee odoontuutti bu'ii cabde gaafa naan jedhan immoo waanuma xiqqoo se'e waliin qeessuma miila se'e. Ishee. Gaafa naqee laaluun luka ishii sarbaa kana luka bitaati. Ishee. Hin cabe. Hin cabe? Ishee. Ittumatti cabeera jedhanii gaafa naqee laalu. Dandeessee waliin jettu, dandeessee ciiftu, dandeessee teessu, kartokkee tokkotti hirkattee teessii kartokkee tokkotti akkasumatti bultee jechuudha akkasumatti ooltee ta'u. Ishee. Gaafa naqee laalu haalli ishiin keessa jirtu baay'ee ulfaatadha. Achuma taa'een boo'e gooftas hin qaban isaa waan ta'eef. Ishee. Nan boo'e maal goona haadha teenya tana bakka geessuun hin qabnu waan ta'eef ogeessi dhufee laale homaa furmaata hin arganne lukti walitti hin qabamu gara jira lama lukti bitaa kun. Cabee gargar ba'e. Cabee gargar ba'ee jira. Isaan intuu ta'anii eegaa jiru. Ani garuu waanuma xiqqoo dhadhee naaduma ka'ee dhaqe. Nan boo'ee nan galeechi homaa sin dubbanne kanumatti galee tanan yaa Waaqayyo oofee kee ta'e haa fayyitu. Oofee kee hin ta'in immoo haa duutu dhaqeen awwaala. Ani dhaqeetti sinas taa'amma modee dhiisee gale. Nan galee gaaf tokko ka'ee waldaa kana dhufe erga achii galee. As dhufee tanan duuba san taa'ee tan boo. Baay'een dhiphadhaa jira waa'ee haadha kootii kana jechuudha. Namni tokko maatii kee keessaa gara malee maatii wajjin dhiphachaa jira boo'aa jirtu waan ta'eef akkana ba'aa oofee keessan ta'e isiniifaan kadhadhaa jettan. Anis fuuldura kanattaan bahee akka carraa anaa mucaa tokko as bahee tanan naaf kadhattanii iffayyiti nagaashiiti fayyiti kana booda dhiphatanii dhaqi nagaan naan jettan. Kanaaf waan Waaqayyo naaf godhe sabna jirtan hundumti keessanuu naa galateeffadha. Maaltu ta'e ergasii? Ergasii asii galee dawwalee gaafan gaafadhu homaan jettu har'aa naan jedhan. Har. Olkaasaa. Lafa sin barbaaddanitti sagaleen isinii fudhatu. Baay'ee saffisi sagalee ulfaataadha olkaasaa sagaleen dhalootaa baqayyaa. Sekenditti addunyaa kana naannaa. Lafa sin barbaaddanitti amma sagaleen fayyinaa haala. Waydaa kee olkaasaa keessan ni kaatoosee biraati laasuu kaatiyaa biraati. Ariitiidhaan waan ta'u tokkotu nagaa. Ameen. Saffisaan waan hojjetamu nagaa. Bafittinatti የሚፈወሰው አያለሁ። ዘልቆ የሚገባ ቃል ይሰማኛል። ኃይል ይሰማኛል። አተደረግታ ለበጅረን ትማቲ ይገበኝ አባንኬ ጁቲ ጀቤቱ ለፋከዩታ ካንፖት ነሚጀሮ ከጀሩ ሰገሌ ሰፍቲሳ ጀዳሜ ሰገሌ ሰፍቲሳ jireenya koo irratti argeera. Ofii koo mana koo irratti argeera. Ana irratti ta'aa jedha. Gaafa ji'a guutuu haati koo suni lukti cabesuu walitti deebi'ee fi ulee qaqqabattee baatee fincaanifis baatee galti. Duraanii fincaanis achumatti waan hunduyyuu achumaa gaggeeffamu akkuma ciiftu sanii. Gaafa ji'a guutuu garuu ulee qaqqabattee akka barbaaddetti baatee galuu qabdi jechuudha. Kanaaf sabni kana dhageessan hundumti keessanuu galateeffadhaa gooftaa. Gandaa. Hin hojjetaa. Isinii fadhatu. Isinii fadhatu. Ishee. Akkasuma odoo taatu gaafa ji'a lama guutuu ofumaa ishiitii of dandeessee ulee malee deemtee galti kunoo. Inni cabee walitti deebi'ee. Inni cabee ofumaa walitti deebi'ee. Sagaleen nagee. Odoo wanni tokkichi odoo mana akkamii Olkaa jarga kee. Sii fadhamu. Kaa waan isinitti maal keessa olkaasaa. Waanuma hin danda'amne sana bira sii fadhamu. Bageetaa Yesuus. Dura. Amma ofii baatee galti. Akka barbaaddetti dhaqeen galee amma miila darbe kanaa tobbees ji'a reefuun guutargan dhaqee galee nagaashiiti akka barbaaddetti baatee galti. Odoo mana akkamii geessinee cabaan garuu akka dafee fayyine hin beektu obbaatti iyyuu fayyu kan ji'a lama keessatti dhiisatoo odoo mana yaalaa geessanii waa meeqatu nama dhiba. Jeenson irratti hidhamee kiraanchi bitamee sibiila irratti hidhamee waa meeqatu jira jedhan. Inni hin danda'amu. Maaloo ililchaa jirana.
gochaa gooftaan siif godhe kanaaf maal jettu obboleettii? Gochaa waaqayyo naaf godhe kana ani waanan jedhu qabu. Ishee. Sabna jirtan hundi keessanuu waan waaqayyo isiniif godhe dhugaa ba'an jedha. Maaliif waaqayyo gaafa nuti waan inni nuuf godhe nuti dhugaa baanu hidhaa keenyatti hiikkata, gaafii keenya nu deebii nu hirkata, abaarsatu nurraa caba. Kanaaf waan waaqayyo nuuf godhe fuuldura dhaabbannee dhugaa ba'uu qabna jedha. Amma waaqayyo nu gargaara jechuudha. Beeknus wallaallus. Kanaaf kanuma dhaamtina ni qabu inni biraa. Nama waaqayyo baay'ee sin jaalladha dhugaa waaqayyo. Gaafa waldaa kana dhufe wannuma baadhee dhufe tokko narraa bu'aan waan isaan beeku. Homtu jiru garuu mana koo keessa wanni isinirraas nama haadhamu. Isinirraas gala haa galu. Haadha toosiyaa. Barri kee haa eebbifamu. Ani illee baay'ee si jaalladha Waaqa osoo wajjin haa ta'u. Argatti qabaa. Dhuga ba'umsa haaraa. Balbala haaraa. Nagaa haaraa. Eebba haaraa. Jireenya obboleettii kanaa utuu isheen jijjiiramtee lalistuun argaa. Isheen dagaagduun argaa. Isheen mataa diinotaa irratti kaffi jettee argamtuun argaa. Iyyaati naa ta'eera jedha. Dhaqi nagaan Waaqa osoo wajjin haa ta'u.